Ooltanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dooktar Abarraa Ulaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. As karaa chaanalii yuutuubii kana kan ilaallu waa'ee fayyaadha. Mee chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun jalqabaa. Har'a kan ilaallu walqunnamtii saalaa da'umsa boodaa kan jedhudha. Walqunnamtii saalaa da'umsa boodaa yoom eegallu kan jedhu gaaffii hordoftoonni komentii jalaan naaf dhiyeessanidha. Piliis ariitiidhaan naa deebisi jedheeti kan inni kaa'e tokko. Gabaabsee deebisuu fi qaamonni wayita ulfaa jijjiiraman kan qaamota wal hormaataa dabalatu bakka duraanii isaaniitti deebi'uuf yoo xiqqaate 7 hanga 12tti itti fudhata. Qaamni wal hormaataa kan haadha sanaa jechuudha. Kan wayita ulfaa jijjiirama agarsiisee bakka duraaniitti deebi'uuf yoo xiqqaate 2 hanga 3 fudhata jechuudha. Kana yeroo jennu egaa tokkoffaa hanga 7-5tti jechuunis da'umsa booda jechuudha. Hanga 7-5tti dhangala'aan kan jalqabaatti dhiiga fakkaatu garuu kan bifni isaa jijjiiramaa deemu waan jiruuf walqunnamtii saalaaf mijataa miti. 7-5 jalqabaa jechuudha. Akkasumas madaan wayita da'umsaa uumamu ni jira. Madaan yeroo da'umsaa uumamu kun immoo guutummaan guutuutti osoo hin fayyin walqunnamtii saalaa raawwachuun dhukkubbiin itti dhaga'ama. Kanaaf inni guddaan egaa kan beekuu qabnu qaamni wal hormaataa yeroo ulfaa jijjiirame deebi'uu qaba jechuudha. Yeroo ulfaaf da'umsaa kan jijjiirame bakka isaa duraatti deebi'uu qaba. Akkasumas warreen guutummaa guutuutti daa'ima isaanii harma hoosisan hormooniin istiroojiinii ni hir'ata. Daa'ima isaanii harma qofa hoosisaa jiru taanaan hormooniin istiroojiinii qaama haadha sanaa keessa jiru ni hir'ata. Kun immoo dhangala'aa wayita walqunnamtii saalaa hir'isuu waan danda'uuf miirri dhukkubbii itti dhaga'amuu danda'a. Walumaa galatti egaa kanneen armaan olitti heeraman hubannoo keessa galchuudhaan walqunnamtii saalaa gammachuu qabu da'umsa booda raawwachuuf haala miiraa fi fedhii dubartii sanaatu murteessa jechuudha. Kun immoo yeroo hedduu ji'a 2 boodadha. Deessee ji'a 2 booda. Haa ta'u malee walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatiin dura daa'ima harma hoosisuun qofti yookaan marsaan laguu hin dhufne jechuun qofti ulfin uumamu jechuu miti waan ta'eef waa'ee karoora maatii yookaan ulfa ittisuu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.